na sodaachisuun dandeessanu yoo feetan isteediyeemii namoota 90,000 ol baatutti na waamaa sodaan qabu vaarziyaatti otoo natti dhaadatanuun guddadhe morkattoota garee faallaatiin tapha kana yoo injifatte lubbuun hin haftu jedhamaan taphachaa ture anaaf arrabsoof dhiibbaan qoricha na onnachiisuudha amma jiruu qananiitiin na beektu kilaba guddaa addunyaa kanaa keessaa tokko kan ta'e baarseloonaafan taphadha akkamittan as ga'e seetan danqaa hedduu keessan bahe an raafaa'el diyaaz beelooliin jedhama isin Rafinha maqaa jedhuun na beektu kun seenaa kooti. Eu cresci num bairro bem humilde de Porto Alegre, chama Restinga. Cresci com aquela Abbaan kiyya miseensa baandii muuziqaa saambaa ture isa waliin guyyaa dhaloota Roonaaldiniyoo Goochoo kabajuuf harka na qabee waliin deemne Roonaaldiniyoon yeroo sana reefuu Baarseloonaaf taphachuu jalqabe umriin koo 7 abbaan kiyya dureessa miti jiruu keenya mo'achuuf guyyuu tattaafanna nama haga Roonaaldiniyoo ga'u maqaa guddaa horate yoo taatellee Poortoo Alegreetti dhalattee guddannaan of tuuluun hin jiru hunduu wal jaallata hunduu wal kabaja waliif abboomama maatiin kee warra si dhalche qofaa miti jiraataan qe'ee sanaa hunduu maatii keeti akka Roonaaldiniyoo ta'uun hawwii koo ture gara mana isaa yoo geenyu keessummoota isaa kokkolfaa haammatee affeera kolfa Roonaaldiniyoo beektu miti kolfisaa cabbii baqsaa anaa miti guutuun addunyaa kan booji'ameef Roonaaldiniyoon harka na qabee manatti ol na galche kubbaan akkam baay'ee dandeessanaan jedhan jechaa yoo inni natti dubbatu gammachuu keessa bahee afaan na goge guyyaa sanii asitti Roonaaldiniyoon mootii onnee kootii ta'ee hafe umriin koo 17 yeroo turetti Roonaaldiniyoon vaarziyaatti anaa taphatu na argeera vaarziyaan kan awwaaraan uwwifame bakka ijoolleen maatii harka qalleeyyii akka kootii irraa dhalatan dheebuu kubbaa miillaa itti bahatanuudha vaarziyaatti qabeenya kee otoo hin taane eenyummaa kee qofaatu madaalama nama taanaan dirree sanatti leenjisaan kamuu otoo siin filatiin deemtee garee kee waliin taphatta dirreen marga hin qabne sun dirreen itti caccabaa madaa taphannu sun nuyiif jannata kubbaa miillaa ture. A me tornar a família de alguém na rua, alguém que precisava de conforto. Gandi keenya akkuma hawaasni wal jaallatu hokkarris hin dhabamu baala sammuu nama hadoochuu daddabarsuun baratamaadha deeggartoonni garee faallaa qawwee waaqatti ol dhukaasaa si sodaachisuu malu sitti dhaadatu gaarummaan isaa dirree gaafa baatu namni si tuqun jiru iddoo akkasiitti taphachaanas gahe dhiibbaan iddoo kana ture xiinsammuu jabaa akkan horadhu na gargaareera jedheen yaada Roonaaldiniyoon iddoo kana dhufeetu boru sadarkaa guddaa geessee si arguun fedha naan jedhe jecha akkas namatti onnee horu caalaa maaltu nama boonsa jettume qe'ee keenyatti ijoolleen abbaaf haadhaan guddatan muraasa baay'een isaanii abbaa yookaan harmee isaanii du'aan dhabaniiru dhibeen iddootti hammaatu ganda rakkoo fi gadadoon itti roorriftuudha namni gidiramee du'a jiraattonni ganda keetii hunduu maatii keetii dorgommiif karaa deemuuf waan ittiin deemtu dhabnaan harmeen hiriyaa keetii ilma isheefis si'iifis kaffaltee si geggeessiti akkasitti jiraanna seenaa koo isinitti himaa kan jiru an Raafiniyaadha amma Baarseloonaaf hin taphadha sana dura Liids Yuunaayitediif Firaans keessatti Reeniif Poorchugaalitti Ispoorting Liizbaniif ijoollummaa kootiin ammoo biyya koo Biraazil keessatti Viitooriyaa Gumaareeshiif taphadheera hanga umrii koo 18 ga'utti akkaadaamii kubbaa miillaa galuuf jedhee iddoo meeqa deemee yaaleera carraaqeera kilaboonni yaalii waggaa tokkoof naaf kennu waliigaltee mallatteesse jedhee yeroon abdadhutti na waamanii dhiifama ati taphataa cimaadha garuu qallaa waan taateef si mallatteessuu hin dandeenyu naan jedhu akkaadaamiin intarnaasiyonaal akkasitti na dide gireemiyoonis akkasumatti na ari'e naaf ta'uu dide abdii kutadheen ture garuu onnachiistu tokkoon qaba gorsi harmee kootii galaa koo ture abbaa kiyya yeroo yaadu onnee ciminaatiin nan guutama abdiyootoon kutatiin carraaquun koo gara Poorchugaal akkan deemu carraanaaf uume Ispoorting Liizbanitti nama gaarii tokko waliinan wal bare Bruno Fernandes inni hiriyaa koo miti inni tiruu koo hangafaati yeroon ispoortingiif mallatteessuuf deemu hawwiin na eegee akka ture natti hime yeroon gararreen deemu ergasiis Liids Yuunaayitediif yeroon mallatteesse na cinaadhaa hin dhabamne jiruu kootiin dooktorri na onnachiisu isadha televezyiinii xiqqoo mana keenya jirtuun taphoota Piriimeer Liigii Ingilaand chaanaalota bilisaatiin tamsa'an abbaa kiyya waliin teenyee yeroo laallu nan yaadadha eenyuun akkan jaalladhu beektu taphataa Arsenaal kan ture Thierry Daniel Henry kubbaayoonni gangalchu
goolii yoo galchu mootii fakkaata. Isteediyeemii keessa namoonni jiran isaaf yoo foorii canuuf iyyanu argeera. Gara Ingilaand yeroon deeme akka isaan ta'a jechaan ture. Ingilaanditti Liidz Yuunaayitediif yeroo mallatteesse achitti abbaa kubbaa miilaan argadhe Maarseeloo Beelsaadha. Jaalalaan na simate. Kubbaan miilaa dirree keessatti qofa otoo hin taane dirreen alas akka ta'e kan na barsiise Beelsaadha. Sirriitti na qare. Dafqa koo xuruursee akkan hojjedhu isatu na boce. Yaadattu yeroo Maanchestar Siitii waliin taphannu ilmi biyya kootii Farnaandiiniyoon balleessaa cimaa irratti raawwatee an miidhame sana Beelsaan faa baay'ee nahan an nama dirree Vaarziyaatti taphateedha. Achitti dooktarri si wallaanu hin jiru. Cabbiidhaan kan si sukkuumu bakka hin jirretti dhiiga dhangalaasaa taphachaan as gahe. Guyyaa 2 yookaan 3 keessatti fayyeen deebi'a hin yaadinin jedheen jechaa fi jabina xiinsammuu kootti. Beelsaan raajameera. Miidhamni koo hamaa ta'us yeroo eegameen duratti dafeen taphatti deebi'e. Dooktaroonni yaala baqaqsanii wallaanuu taasistanaan jedhanillee baay'ee raajiitti ta'e. Vaarziyaan akka muka hoomiitti na jabeessiteetti. O Várzea é rejeitado pelos times, né, de categorias de base, pelos times grandes. Saawuzaamten waliin guyyaa tapha qabnu tokkotti harmeen Roonaaldiniyoo du'uu isaanii dhagahe. Du'a ga'iif gara Biraaziil deemuu hin danda'u. Jiruu koo keessatti hojii koo waan hundarran caalchifadha. Waanuma arge hundaaf sababa uume hojiirraa hafuu hin jaalladhu. Guyyaa taphaa sana tiishartii barreeffama maatii Asiis Mooreeraaf nagaan boqodhu Doonaa Migueeliinaa jedhu ofirraa qabu maxxanseen fooyituu koo jalatti uffadhee dirree seene. Guyyaa sana rukuttaa dabbiirraan goolii galche. Abbaan kiyyaa fi namoonni qe'ee keenya gocha kiyya kanaan guddaa naan boonan. Gadda kiyya ibsachuuf carraan qabu kana waan tureefan raawwadhe. Maatiin koo ganda reestiinyaadhaa bahanullee seerri qe'ee keenyaa inuma hojiirra oola. Yeroo hunda maatii kee lammaffaa warra ta'an namoota qe'ee keetii keessatti guddatte yaadadhu kabajis. Kun seeradha. Raafiiniyaa kanaaf Eelaand Rooditti deeggartoonni walaleessanii sirbamee fi jaallatamee dabarse. Taphattoota hanga Maarseeloo Beelsaatti hoggantoonni kilabichaa karri isteediyeemii Liidz Yuunaayitid hunduu ilma qe'ee gadadootii ba'e sanaaf jaalala guddaa mul'isaniiru. Na dhageessu miti. Jiruu keessatti karaan qaxxaamuraa hin jiru. Yoo jiraatellee rakkoo qaba. Milkaa'ina fulla'aa hin fidu. Abdii kutachuun naman baasu. Jiruu keetiin milkaa'aa ta'uuf hojii amma harkaa qabdu kabaji. Boruuf yaabbannoo siif ta'a. Waa'ee harmee kiyyaa isinitti himuu hojii baay'ee hojjatte. Yoo xiqqaate hojii garagaraa 8 hojjatteetti. Kun hundi maaliif seetan? Barnoota digirii ishee barachuu fi waan jaallattu milkeeffachuuf. Bakki ati amma irra dhaabbatte jalqabbii keetiif iddoo sirriidha. Wasiilli kiyya taphataa kubbaa miilaa jabaa ture. Garuu maatii kiyyaan yaade kophee hin qabu. Akaadaamiin ani keessa jiru guddaa miti. Leenjisaa jabaa hin qabnu. Wanti nyaannu gahaa miti jecha. Torbanitti guyyaa 2 yookaan 3 yoon shaakale gahaadha utuu jedhu jireenya idilee baratametti deebi'e. Jireenya isaa hojiitti hin gammanne fi ulfaataa ta'een geggeessuu eegale. Akkasaa ta'uu barbaaddaa? Hin barbaaddu nan beeka. Akkuma kiyya yeroo umrii koo 18 ture. Kilaboonni qallaadha humna hin qabu jedhanii na geggeessanu abdii kutachuutti dhiyaadhe. Maatii kootiin meeshaa rifeensa ittiin sirreessanu naaf bitaa rifeensa sirreesseen jiraadha jedhee dubbadhe sanaa miirri abdii kutachuu yoo sitti dhufe harka hin kennin. Kaayyoo keetti cichi keessaa bahinsi hin jedha. Me assistindo, me vaiando, pra mim é muito bom.